السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرسا وتكتو تسميات الشومالة إن شاء الله هرا أكاتا بيزا ملكين كيسوتي تجنس ناكر سنة وقتها داكو كوبا لما دمر باجسا أكاس مكاميرا ملاقا لما سكارا ملاقا لما أشبو جتولات النوشي عن دمر باجسو سنة maqtanii aannan jiddu galeessa qorraas miti daffaas miti kooba tokko waliin maqtanii erga waliin maqtanii daqiiqaa 6 hanga 8 turtanii hanga bukaa zayitii malaakaa lamatti gootanii akka isinii bukaa'u masukkuun keessanii seeraan tolchatanii kanatti zayita xinnoo fi gubbaarraa itti gootan akka meeshichatti qabannee jechuudha. San booda neeshaffantanii nu oguustanii waanuma qabdanii jechuudha. Iddoo qulqullina qabu daqiiqaa muraasaaf hanga inni xinnoo kuf jedhu ni keessan jechuudha. Daqiiqaa lamaaf ni sukkuumtu. Bakka lamatti iddaan qoddate hanga baay'ina keessanii yoo guddaas bitan bakka tokkotti gochuu dandeessan. Eelee yookiin xaawaa irratti jechuudha. Xaawaan beekan as biraatti maal akka jedhu beeku irratti godhatanii san booda fal'aana jechuudha yookiin maal shishookaa isaan ooltanii maaliif hanga bilchaatuuf jechuudha. Akka zararee bilchaatuu fi ibidda jala gadi qindeessitanii san booda kana namni walaaltan jirtu tomaatoo sarsiidha kan piizaadha jechuudha. Kun jimnaadha. Tomato ini tomato jadi sebenarnya dipotong semua cara baru dicukurla semua sungkukta kalau masih jimna itu guna tenusia cura malnya akan mencoba. Barbare gurraacha jedhama hanga barbaadde baharaa irraa yookiin qima biraa hanga waan barbaadde itti gochuu dandeessan. San booda